ماشي. Tole. Kubo tokko charkoo qabu inshallah majala. Tole inshallah. Ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illallah. Illallah. Dagam. Yosin rabbil bila cofa. Tawfiq. Sagalan kesan. أيه. Okay. Ashhadu أشهد an la ilaha أن لا إله illallah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna Muhammadan أن محمدا abduhu عبده wa rasuluh ورسوله wa anna Isa وأن عيسى abdullahi عبد الله wa rasuluh. ورسوله. Ani ragaan baha أني رجعنا rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. ربي تكم عليه أنا جام ما جبر منجر Haqaan gabbaramu hin jiru. حق أن جبر منجر Muhammadis محمدس garbicha isaatii fi قرب شيء ساتي ergamaa isaa kan xumuraa إرجما ساكن تمرا ta'uu isaa تاو إسا hubadhee وبدأ baradhee برده laphee kiyyaan dhugoomsee لبيك يا نقومسي arraba kiyyaan dubbadheen jira. الربك يا نبدأنجر Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos إنسا يسوع كريستوس rabbii miti, ربي متي ilma rabbiis miti, إرما ربي متي ilma Maryamaa إرما مريم garbicha rabbii fi قرب ربي في ergamaa Allaha إرجما الله kan saba Israa'eliif كان سبا إسرائيلي rabbiin erge ربي نرجع ta'uu isaa تاو إسا baradhee hubadhee برده وبدأ aboo waaqummaas akka hin qabne أبو أكم ما تكلم nama ta'uu isaa نما تاو إسا dhiira ta'uu isaas baradhee إيرا تاو إساس برده laphee kiyyaan dhugoomsee لبيك يا نقومسي arraba kiyyaan الربك يا dubbadheen jira. دبتنجرا Yaa Rabbi Islaamummaa irra na jiraachisi, irra na ajjeesi, يا رب الله مرة نجرا تسرنا عجيز irratti na kaasi. الرتنا كاس Guyyaan xumuraas ni dhufa jeenaan dhugoomsa. وياندم رازين فايدين نقومسا Ibiddaa fi jannannis ni jira jeenaan dhugoomsa. إبدا في جنة نجرا لنا نقومسا Warra jannataa yaa Rabbi na taasisi. ورا جنة يا ربنا تاس Aamin. Akkasuma maasha Allah cuuphaan hin jirtu, nama garafuun hin jirtu, baga gara Islaamummaa dhuftee maasha Allah welcome. Anaa dhufuun sin jaa obboleessa koo baay'ee sii gammanne maasha Allah. توفيق سيران نور بدو وفتي نو قبي simadhu boo اي هلا السلام عليكم اي مغرب سيغمدو اي akkasii itti fufaa bakka hojiitiin jira akkasuma insha Allah. لا إله إلا الله اتمرة من ملا يروى كان أبر إرى بدني اتمرة مني مرمني روساس منو Moo abbaan manichaa musliima ta'uu ibsaati. Toofiqitu dubbatee bareedaa ture. Ijoolleen taphettebdi. Yoo isaaniif garuu isa garuu dantaa keenya miti garuu abbaan mana banatee jiru kun abbaan manichaa musliima yoo ta'e iyyuu mucaan sallama sun musliima akka hin taane qaba. Qofa qabaadha. Warri jala kana diddichitan. abbaan mana musliima alhamdulillah inni ijoolluma na bira jiran malee amma musliima ustaas Ijoolleetu jala kana diddichuu beektaa warra soddaa qabu. وريدي دي yeroo baay'ee irratti maratamee waan irra ta'edha malee yaani musliima inni waan silkii hin qabneef kiyyaan ta'e أبشر أبشر وريدي دي Barakallahu fiik. Atillee rabbi siifis miindaa isaa rabbi siif haa kaffalu sawaaba isaa. Kanarraas kan duraa wajjin haasoftanis. Jabaadhu. naamni isinillee illee rabbi akaffalu
خير إن شاء الله أبو دبدا مرة توفيق مرة يا ربي سيمي جيسي مرة كاتوا ضواجر CCT أكن صلاة قالوا جلكب سيسي خلاص أمو مرة جلكب عبادة ما شاء الله إن شاء الله أنا قلت أتلي والله ربي ثواب قدا من دا قدا ربي سيفا كنو سببت تاتي غرا كانت رفته أكا توفيق كانت اللي بريسا جولين غافا شهاداتنا بوكي جرا جدي بريسا نانكات قوني والفوني أكا ستي بريسا ربين أما اللي سببا كيتين كان نمني هدون غرا إسلام معروف ربي سياداتي سوتي Hordofii illee godhe obboleessa keenya hordofii illee godhe akka inni waa baratu waan rabbiin si barsiiserraa salaata irraa kaasii faatihaa irraa kaasii kitaaba dubbifamuu qabullee akka inni dubbisu kitaaba afaan dubbisuu danda'uun afaan amaariffaa ta'uu oromiffaa ta'uu ingiliffaa ta'uu afaan dubbisuu danda'uun kitaaba inni dubbisu agarsiisaati. Akkasitti wal jabeessaa maashaallah shabaaba jannataa rabbi sinaa taasisu hunda keenya shabaaba jannataa rabbi nu haa godhu obboleessa keenya amantii keerratti cimii gadi dhaabbadhu. Haasaa namaan dhagahinii namoonni hedduun gaafati gara islaamummaa dhufteettu Yesuus Kiristoosiin gantee jireenya maalii qabdaa ati salphatteetta ati baddalamteetta yookaan borduutaa yookaan bormaarree taata jedhanii propagaandaa oduu sobaatiin oduu ganda keessaatiin akka olii gadi hin raafamne ummata wal dhaalaatu jira ummata olii gad deemee nama sossodaachisu namni gaafa gara islaamummaatti dhufu Yesuus Kiristoosiin waaqa inni itti amanaa ture waaqa inni sagadaafii ture waaqa inni kadhataa ture san reefuma Yesuus Kiristoosiin argate akkuma Yesuus Kiristoosii Maatiyos 12:50 irratti jaalala waaqayyoo jaalala abbaa isa waaqa irraa abbaa isa waaqa irraa warri godhan hunduu obboleessa kooti obboleettii kooti jedhe nuti waaqayyo obboleessa obboleettii qabannee namannu kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana isaa keessatti innamal mu'minuuna ikhwah jedhe mu'mintoonni warri rabbii tokkichatti amanan waliif obbolaadha jedhe kanaaf Yesuus Kiristoosiif obboleessa taateeti obbolummaan amantii ammoo obbolummaa dhiigaa caalti kanaafiyyuu bareechiiti diinii kee irratti namoota wajjin deemtullee saahibban gargaarii hiriyaa gargaarii godhadhuuti diinii kee irratti cimii namni umurii shabaabummaa isaa kana keessa irraa fayyadamaa ta'uudhaa qaba ibaadaan waa hedduutu jira wanti islaamummaa keessatti wanti si eeggatu mee kana hunda mootii ittiin beekuu dandeessu barachuudhaani kanaafuu barumsatti illee fookas godhiitii barumsa sirriitti baradhu waan diinii sirriitti baradhuuti inshallah yoo rabbi jedhati immoo guyyaa tokko nama gara islaamummaatti gara amantii kanaatti nama waamu taata jajjabaadhu rabbi sana jabeessuuti jajjabaadhaa baarakallahu fiikum maqaan rakkoo qaba ustaad takka rakkoo qabu maqaan isaa maali duraan maal jedhee ka'e abarraa ture Maqaan bareedaadha. abarraadha Abarraan bareeda. abarraadha yoo akkasii ta'a illee rakkoon qabu garuu maqaa ofii keetii maqaa itti waamamuu filattu yoo maqaa jaallattu qabaatte ofii keetii ni qabdaa maqaa Hin qabu rakkoo hin qabudha. yoo barbaadde yoo feete maqaa ofii keetii filattu rakkoo tokko illee خلوه rakkoo tokko hin يا qabu منذر خلوه على الأول على الأصل عشان أبوه وأخوه akkas yoo feete ammoo ofii keetii jijjiirachuu hin dandeessa homaa rakkoo hin qabu kan maqaa Eeshi. maashaallah akkas أبو دبدا أمانة أوغنات يا جماعة نجير رجلا ربي رحمة سنها قولوا أستاذ عبد الفتاح أنا ربطنا يتني ما كي قبل يعني Hayyati qoshi maashaallah jedheeni ka'ee munzir sidda barsaa maashaallah jedheeni jira baga rabbiin simil keessee rabbiin irratti gadi si haa dhaabu amma erga gara islaamaa dhuftee hiriyyaa filadhu hiriyyaa jabaa laal hiriyyaa jabaa ka amantii islaamaa waliin bakka deemtu bakka gaarii bakka maaliif jennaan namni hiriyyama isaa fakkaata bakka oolu fakkaata namni sii galee kanaafuu bakka ooltummoo situ filatuu qabaa ibadaa irratti jabaatuu qabda qur'aana qara'uu qabda salaatuu qabda hiriyoota duraa irraa fagaadhu sababni isaa si balleessa waan ta'eef yeroo waa'ee amantii isaan si gaafatanii an barataa jiraa barataadha je'iin yoo sii danda'ame immoo iddoo kana dhufanii haa nu dhageeffatanii isaan iyyuu sababa qajeeluminaa ta'aaf waan ta'eef asumaan wanti an dhaabu barbaadu ijoolleen hiriyoota akka tasaa taatanii hiriyoota kiristaanaa qabdan yoo jiraattanii yoo isaan waa'ee amantii kasini kaasan taate garee keenya kana itti argisiisa haa dhageeffatanii dhageessisiisa
da'awaa keenya kana dhageeffatanii namoota 1300 jiraami namni akka tasaa ta'e hiriyaa dhabu hin jiru waan ta'eef dhageessisiisa haa dhagayanii da'awaan bakka hunda haa ga'u bilbila tokkocha qabaattee nama 10 dhageessisuu dandeetta nama 100 dhageessisuu dandeetta nama naannawa kan kee jiru wayii kun kottu dhageeffadhu da'awaan haqaadha isa kana jettee da'awaa inni dhugaa ka karaan inni dhugaadha ka ammaan tana sibbasiifamaaru kana jettee nama dhageessisuu danda'u qabaatta akkas insha Allah rabbiin hunda keenyaafuu tawfiiqa nuuf haa kennu rabbi nu haamil keessu siniin jira insha Allah munzir itti fuuf akkaan mee ijoollee kiristaanaa yoo jiraattan namni carraa kanatti fayyadamtanii ho'a kana keessa isinillee abarraa dhukabuu barbaadan gara islaamaa dhufuu barbaadan koottaatii shahaadaa qabadhaa. Yoo saas nu jala teenya dhaggeeffannaa nama galchaa bakka. Ayyee toos qooshayyee rabbi si haamil keessu ishee. Amiin amiin isinillee rabbi haamil keessu. Jazaa keessa rabbi jannata isinii akaffala. Amiin amiin yaa rabbi. Akkasii tiijiin faanillee lakkoofsa tokko barreeffachaa jirti. Mee galchaa ijoollee kiristaanaa galchaa kalas. Kotta aslimuu taslamuu wallaahi rabbii keessaniif butamaa. عذاب ربي لنا قاباته نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه قافت عليا يوم كان إرقاء إسلام ما قرأ موتتا بيلا فرجرا نتقاف بالرئيسا أسلم تسلم ربي كان كيتيف بوتامي نقاباتاتي جراني كسيتت عليا بالرئيساتنا نليكنا وامتشنو تسنيف قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كوتا غرجتشا نوفي اسم قدوتي والكتاتاتي كوتا سن اسمها الجنان ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ربي كان كينيتي واقا كان كينيتي واتوكل لك إن ديسود أبو غرين كينيا غري واقا قولتشود أبو قبرما واقع فما قولتشود أبو نماكا كينيا واقع سود أبو ربي تبكتش سبحانه وتعالى waaqessu tokkicha isaa gabbaruu tokkicha isaa kadhachuu isaaf sagaduu gara isaatti akhiraa gara isaatti adeemuudhaaf qophii godhachuu haal duree mijeeffachuu kana islaamummaan waamichi islaamummaa yoo diddanii jettanis fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun yoo didanii garagalanii jedhanillee jaa rabbi subhanahu wa ta'ala yoo diddan haqa kana fudhachuu yoo diddan nuti ammoo muslima ta'uu keenya ragaa nuu ba'a muslima jechuun warra rabbii tokkichaaf fedhinnaa isaanii kennan yookaan rabbii tokkichaaf ajajamanii jechuudha. Akas G-Star G-Star Hello G-Star Mana easy star demo amare fa la cosa ko bare fatte ol sende imbuta gas Waye Malta de ante ari wayno raga damo Nagaan fayyaadha. G-Star? Waye. Maaltaa deemtee wayyee taa'ee jallis. Nagaamu. Nagaan jira kaati maaliif hin dubbatu? Nagaamu sagaleen kiyya. Sagalee kee dhagaamutti jira kaa dubbadhu siin jedhee bada. Iddoo jira kanaaf sagaleen koo baay'ee mahanatti. Maaliif seentare? Eega iddoo jiraatte maaliif seentare? Amma gaaffii keettee farris. Gaaffii qabduttee fufii. በመጨረሻ ሰዓት መውጫ ተባለ መውጫ በመጨረሻ ያንተ ጋንተ ጋር መጨረሻ ነው ይጣርቲ መጃኒ ነገ ሰርታ ወካታ አከን ሲንጀዴ ጂስታረ ከን ሲንጀዴ Waaqa duudhiiftee waaqa duutti amanuu dhiistee waaqa sanduunetti naman tuuyin siin jedhe. Eenyudha san akkasiin jedhe? Hindu anni siin jedhe. Eenyutu akkasiin jedhe?
waaqni duu isa kamiidha waaqni hin duune isa kamiidha hin du'a kan sin jedhe moo eenyuudha? Yesuus Kiristoos waaqa miti? Waaqa. Okay, Yesuus Kiristoos du'eera moo hin duune? Du'eera. Akka inni du'e nama amantaa garuu. Dhumate kaa. Akka inni du'e nama amantaa garuu ati. Akka inni du'e nama amantaa? Akka macaafni kee jedhutti sitti dubbachaa jira bara. Akka macaafni kee jedhutti siin jedhe. Akka ati amantutti. Akka macaafni kee jedhutti osoo hin taane akka atamma injiilitti nama amanta moo nama amanta? Injiili? Nen amana malee haante. Rabbitti amani naan jedhe miti. Quraanattoo nama amanta moo nama amanta? Quraanattoo nama amanta moo nama amanta? Sirriitti an dhugoomsa quraanillee jecha rabbii ta'uu rabbiin biraa bu'u injiilillee jecha rabbii ta'uu rabbiin nabii isaadhaaf kennuu itti naman. Baay'ee gaariidha. Eshi quraanni almasiisaa du'ee du'a kan dubbature. Oye ati seera malee hin balleessin kaatiin jalaa shorbaartooti keessa fiigaatti akkan siin jedhee. Amma jalqabarra tokko nama sii kaasee ka'ee waaqa duutti amantamoo san duunetti amantaa jennaani eenyutu akkasiin jedhee jette. Kanaafuu Yesuus du'eera moo hin duune jennaan du'eera naan jette. Ati ammoo Yesuus waaqa jettee amantaa. Kanaafuu waaqa duutti amanta miti ati. Isa kanasitu jedhe ani jenneen. Ati Yesuus hin duune? Du'a ammoo ka'eera moo hin kaane? Lakkimaa waaqayyo du'e du'aa kaadha macaafni. Waaqayyo du'e du'aa kaa jedha macaaf. Moo waaqayyoon du'e? Akka inni du'e inni si dubbisiise akka inni du'aa ka'e moo sin dubbisiisu ree maal? Macaafni waaqayyoo du'e du'aa kaa jedha moo waaqayyoon du'uu jedhan siin jedhe. Akka ati dubbistetti maal siin jedhe siin? Iddoo ati dubbiste maal siin jedhe siin waaqayyoon du'a moo hin du'u siin jedhe. Hin du'aanaan jetteetti macaafa keessan akkas jedhee jette dubbisteetti akka inni du'aa ka'e dubbisnee hin jedhe. Waaqayyo du'ee du'aa ka'a jedhaa macaafniin siin jedhan. Ati yeroo dubbiste maal siin jedhee? Argeera waaqa du'u jette miti ati ragaa quubsaan qaba waaqa du'u jette miti. Naa wajjin jirta kaantee naa wajjin jirta waan haasaaru dhagaa jirta? Eeyyee kaantee akka ajaa'ibaatti malee. Macaafni waaqayyo du'ee du'aa ka'a jedha moo waaqayyo hin du'u jedha? Macaafni qulqulluun himu. Gaaffii gaarii. Macaafa qulqulluu gaafatti irraan sii deebisaa itti namantaa? Eeyyuu haa baratu iyyuu dhiisi xiqqoo haa baratu. Takka utuu shorbeyoo. Mee ijoollee kiristaanaa biraa galchaashi. Ijoollee kiristaanaa biraa galchaashi. Maaluma wajjinaa ta'e maal? Jistar xiqqoo xiqqoo see macaafni sii galaan jira. Eeyyuu. Sii galaan jira. Siin ibsaam. Macaafa dubbisi maal nuyi ibsitaa miti dubbisi. Ayyee nan nagaa. Jirtaa? Jira akkam. Jirra galata rabbii maashaallah baga nagaan dhufte silallee as turte natti fakkaata. Ayyee tureeyye. Ati waaqayyoon hin du'a jettee amantaa bichuu? Waaqayyo hin du'u. Akkas. Macaafni illee akkas jedha sammuun namaallee akkas namaan jedha miti? Sammuun namaallee macaafni qulqulluun illee waaqayyo hin du'u jedheeyye. Akkas. Yesuus Kiristoos waaqa moo nama jettee amantaati? Yesuus Kiristoos waaqa. Yesuus Kiristoos du'eera moo hin duune? Akka macaafaatti? Na dhaggeeffadhu kaasa kanarratti. Isa kanarratti hunda isaarrattu sin dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos
akka amantaa keenya itti amanee fudhatee jirutti saayidii namummaa fi saayidii waaqummaa qaba. Gaafa siin jedhu utuu bifa namummaa uffatee gara biyya lafaan dhufiin dura inni waaqayyooma. Erga gara biyya lafaa foon uffatee dhufe immoo amala namummaa fi waaqummaa qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu du'uunsaa, nyaachuunsaa, rafuunsaa saayidii namummaa isaa agarsiisa akka mana amantaa keenya barsiisutti. Akkanadha. Amma gaafa du'u Yesuus Kiristoos gaafa du'u namummaa isaatu du'e jechuu barbaaddeetu natti fakkaata. Amala namummaa fi amala waaqummaa qabala. Jechuun amala miti gaamma kun waanuma qaamaa dubbataarra waan ta'eef. Waan qaamaati kan uffatee jira. Waan qaamaati kan dubbatan. Kanaafuu saayidii namummaa. Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha miti? Waaqummaan isaa kun gargar irraa ba'uu danda'a Yesuus irraa? Lakki. Kanaafuu yeroo du'u waaqa guutuu nama guutuu du'e miti? Kallattiin lama fakkeenyaaf gaafa du'e sana namummaa isaatiin du'e waaqummaa isaatiin immoo du'aa ka'e jechuudha. Lakki amma jechuun amma ka'uu biran keenya kaammoo lafa du'u jirra. Rabbiin achi nuuf hawwatu rabbiin waan ajjeesiniiti. Yeroo du'u sana siin jechuu kooti yeroo du'u sana silaa waaqa guutuudha nama guutuudha. Waaqa guutuutu du'e nama guutuu du'e miti gaafa du'u sana. Namummaa isaatiin du'eera. Waaqummaa isaatiin immoo du'aa ka'eera. Waa'ee ka'uutti maal abbichuu ka'uutti na jalaan darbiin kaa'ate ka'uun geenyooti amma horeef waa'ee du'aarra jira. Amma gaafa du'u kana amma sila Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha. Gaafa du'u kana nama guutuu waaqa guutuutu du'e mitiin siin jedhee bara. Namni guutuun waaqni guutuun hin guune gaala. Dhaggeeffadhu namummaa akkana bifa namummaa uffateera waan ta'eef. Gaafa du'u kana amma. Ishi jedhe nama seene gidduudha. Dubbadhu. Gaafa du'e sana wanti namummaa isaatiin du'e siin jedhe bara. Waaqummaa yeroo waaqummaan hin jira malee maal? Afur waaqayyo koo afur haadhamni macaafni. Akkas taana Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu miti jechuudha. Waaqa guutuudha nama guutuudha. Kanaafuu gaafa du'u sana waaqa guutuu nama guutuu du'e jechuudha. Lakki. Namummaa isaatiin hin du'e waaqummaa isaatiin du'aa ka'e. Ka'uutti na jilaan darbiin kaabbichuu maal taate amma walaaf bakka du'aa jira maaliif ka'uutti na jilaa dabartaati. Yeroo du'u sana Yesuus Kiristoosii waaqa moo waaqa miti? Na dhaggeeffadhu kaa maal ammati hooyi. Gaafa du'e sana bifa namummaa uffatee jiraan siin jedhe foon uffatee jira. Foon sanaanii hin du'e bakka hin awwaalame erga du'e booda waaqummaa isaatiin deebi'ee aangoo du'aa cabseetu du'aa ka'e jechuudha kana dubbii. Abbichuu xiqqoo siigala miti garuu loqonni koo afaan ittiin haasa'u xiqqoo si hubatamaa jira miti? Baay'ee si dhagaan jira bara. Bara nakkin siin jedhee akka kiristaanonni amanutti Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu jedhanii amanu. Akkasii moo akkas miti? Akkaan. Ammas ammoo Yesuus Kiristoos sababii dhiifamuu cubbuu dhala namaatiif jecha Yesuus Kiristoos masqala qaraanii irratti fannifamee jedhan. Dhiigni isaa dhangala'ee du'ee awwaalamee guyyaa 3 awwaala keessa bulee jedhan. Eenyutu? Yesuus Kiristoos inni waaqa guutuun nama guutuun kun. Kanaafuu Yesuus Kiristoos silaa waaqa guutuu nama guutuu ettanii amantanii gaafa du'ee boolla keessaa awwaala keessa guyyaa 3 halkan 3 buluun waaqa guutuu nama guutuutu du'ee dhiigni isaa dhangala'ee duriyyoonni itti taphatanii ajjeesanii guyyaa 3 halkan 3 boolla keessa bulee ka'e miti siin jedhe. Waaqummaa isaatiin miidha namummaa isaatiin du'een siin jedhee manes deebiin koo kanadha. Innoo waaqa guutuudha nama guutuudha gaafa bakka du'aa geenyu akkamitti namummaadhaan du'e jennaan siin jedhe. Akkamitti adda bahaa? Kan du'e eenyudha? Waaqa guutuu nama guutuu. Amma kan du'e eenyudha? Maaltu du'a gaafa beektu? Akka beektutti maal jechuu barbaadde abbichuu? Maal jechuu barbaadde?
Gaafan siin jedhu Waaqayyo hin du'a akkas ta'e. Waaqayyo hin Akkasii du'u jedhu jedhama. Waaqayyo hin du'u jedhama macaafni. hin jedha macaafni qulqulluun sirriitti hin beekanis dubbisee argeera waan ta'eef. Kanaafuu kiristaanonni Garuu amala du'uu kan qabu nama immoo kan du'u nama malee waaqaa miti. Amma wanti giraa na gabbaye wanti waa tokko naa galuu didee kiristaanonni Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu jedhanii amanu. Yesuus Kiristoos jecha kanallee ofiin hin jedhin malee jarri akkas jedhanii amanu. Lammaffaa immoo deebi'anii islaama seeraan deebi'a amma ni sii galutti. Lammaffaa immoo Waaqayyo kun sababii dhiifamuu cubbuu dhala namaatiif dhiiga isaa masqala qaraanioo irratti dhangalaasee